Maashinni kun alaa galaa ture. Paartii sadiin alaa galaa ture. Paartii sadaan sun nuti gara tokkotti fidnee jechaadha. Motora sadii fayyadamaa ture gara motora lamaatti gadi hir'isnee iddoo inni qabatus bal'inaan qabatus gara tokkotti xiqqeessinee gara tokkotti fidnee jechaadha. Maashina sadii bakka tokkotti fidnee hojjennee jechaadha. Yeroo ammaa kana humna guddaa barbaachisaa namni tokko jiraachuudhaaf humna barbaachisaa waan ta'eef humna cilee oomishuudhaaf immoo humna guddaa barbaachisaa mukaaf ciruun jira giriin eriyaa yookaaniif immoo magariisummaa balleessuuf illee jira waan ta'eef isa gadi buusuudhaaf yookaan isa hir'isuudhaaf badiinsa bosonaarraa akka bonni aanammaan yookaaniif immoo wantoota biqiltuu ciruu danda'an haphisuu danda'an gadi buusuudha jechuudha. Kana jechuun maashinni kanaan hojjetu qola bunaa haftee waan tokko irraa walitti bu'ee haala saayinsawaa ta'eef haarri isaa akka hin baane tukaamsamee eega gubatee booda daakamee asumatti bukeeffamee asumatti immoo akka booldii ta'e yookaaniif immoo hojjetamee boca barbaanneen boca sarkiliitiin yookaaniif immoo boca geengoo yookaan geengoodhaanis oomishuu dandeenya gosa aangilii qabuun yookaan immoo rogaarfiidhaanis oomishne boca barbaanneen oomishnee nidhaaf namaaf fayyadamaaf akka dhiyaatu yaadne jechaadha. Kana jechuun cisiinsa bosonaan xiqqeensaa faalama qilleensaas gadi buusaa barbaadamummaa humna yookaaniif immoo wanta tokko namni barbaadu sana immoo haala salphaan argachuu dandeenya jechaadha. Wantoota fakkeenyaaf amma qola bunaa dhufeet maashinni gaafa lafa immoo danbadaa isa sana gara hojiitti akka jijjiiramu yookaaniif immoo gara faayidaa qabeessatti akka jijjiiramu nu gurguracha baala adda addaa hafteedhuma wantoota adda addaa walitti gubatee isarraa kan oomishamu jechaadha. Waan akka salleessitti oomishamu cileetti oomishamu. Mooldii godhee baasaa jira gara tokkotti finnee jedha. Humna namaa achirratti barbaadamu sana gadi buusinirra yookaan xiqqeessinee jirra. Lammaffaa immoo sharafa biyya alaatti ittiin galu sana hambisnee jechaadha. Meeshota baay'eensaa maateriyaala itti fayyadamne kun harcaana maashinoota caccabanii waan ta'an sanarraa fayyadamne waan ta'eef baay'eensa kan sharafa biyya alaatti ittiin galu sana hambisnee jechaadha. Gaalaa gara naannoo qarshii 550 waan akka ittiin galamadhee yaadamaa jira. Akka odeeffannoon jirutti amma asitti nuti itti baafne gara qarshii 1,100 fi 45 waan akkasii naannoo sanitti jechaadhaan ittiin finnee jechaadha maashina kana. Kun bataniinsaa kun elektirikaal siisteemii isaati jechaadha. Elektirikaal siistemiin isaa kun inni kun isa gubbaarraa isa daaku kan isa gubbaarraa kan daaku ooni godha. Inni kun immoo isa waa lama hojjeta jechaadha. Kan bukeessuu fi kan booldii godhee baasu yookaan immoo kan sheeppii sanatti godhee baasu jechaadha. Amma kana yoo netti ta'e daakaa jechaadha. Inni kun amma isa daaku jechaadha. Nasirraa kun daakaa jira. Inni kun immoo as keessatti bukeessaa jira. Eega bukeessa kanatti gad dabarsaa jechaadha. Wanta jiru kana asitti gad dabarsee kun as keessa kun daakee kanatti gad naqee kun kanaan qabna jechaadha. Kun cufanaa qaba asitti inni qaba cuftuu qaba balbala isaa. Eega kanaan cufnee booda kun daakuun isatti kuufama jechaadha. Inni daakame sun. Eega inni kun daakee gadi kuusee booda kana bishaan barbaachisutti daballaa yookaan immoo wantoota isa barbaachisu wanta haadii ta'utti gad daballee booda kana jalaa banne. Kan eega jalaa banne kun daakaa jira waan ta'eef asitti gad dabarsaa jechaadha. Asitti gad dabarsa kun immoo hojjatee asiin baasaa jechaadha. Asiin baasuu danda'a jechaadha. Amma inni kun wanta hin daakamneef jechaadha. Amma isa kanaan duraan daakamee jirutti naqaa jirra. Isa daakame kan naqaa jira jechaadha. Isa bukaayessan jechaadha. Maashinni amma asitti argitamu kun interlocking brick making machine jedhama. Maashinii biyya alaatti galu. Maashinichi initiationii mootummaa naannoo Oromiyaatiin kolleejii poolitiikii Adaamaatti kenname
mana jireenya hawaasa naannoo baadiyyaa jiraatan ammayyeessuudhaaf maashinii kalaqame. Maashinichi kun akkuma isin jedhe biyya alaatii gala. Biyya alaatii yommuu galu naannoo Adaamaa kan naannoo qacamaa ture. Maashinii kana kooppii godhaatoo bu'a qabeessummaa isaa faankishinaali isaa teessi godhaatoo hawaasa naannoo jiruuf ceesisaadha kallattiin jedhamu ka'ee dhaqneet wanta harkaa qabnu hin jiru maashinicha dhaqnee ilaallee yeroo 3-4 dhaqnee ilaallee maashinichi hin hojjetamu moo hin hojjetamu. Biyya alaatii dhufe yoo jedhamu hin sodaatamu waan ta'eef akka dhibbaa olitti illee hojjechuu danda'u mirkaneeffannee maashina kanaaf meeshaalee barbaachisu biyyuma keessatti waan argamaniif akka bitamu kolleejiidhaaf dhiyeessine. Kolleejichis meeshaa kana yeroo gabaabaa keessatti guutuudhaan akka argitan sibiilli isaa baay'ee gurguddaadha, baay'ee fufurdaadha, baay'ee babal'aadhas. Battalatti maashiniin kun meeshaan isaa akka guutamu godhame teekinooloojii 75 kan akka kanaa kun oomishamuudhaaf salphaa miti. Kana ji'a tokkotti hin finne. Kan hojjennee fixuudhaaf ji'a tokko fudhate. Amma garuu muuxannoo waan fudhannee fi teekinooloojii kan akka kanaa biriikii kana oomishu 75 ji'a tokko keessatti oomishuudhaaf karoorfannee jechuudha. Maashiniin kun yeroo tokkotti biriikii tana yeroo tokkotti xuubii tana 2 baasa jechuudha. Daqiiqaa 6 keessatti ishii tana 2 baasa. Guyyaatti karaa daqiiqaa 6 keessatti 2 hoo baasee guyyaatti hagam baay'isuu danda'an jedhu kaalkuleet godhanii bira gahuu hin danda'amu jechuudha. Daqiiqaa 6 keessatti akkuma argitan firee 2 hin baasaa jechuudha. Daqiiqaa 2 keessatti. Baay'inni isaa kanaaf uummata naannoo baadiyyaa jiran hundumtuu fudhatee irratti gurmaa'anii mana isaanii ittiin bareeffachuu danda'an, ammayyeessuu danda'an, ismaartii gochuu danda'an mana isaan jedhu kallattii kana mootummaa illee amanee nutti hin kenne jechuudha akka biyyaatti. Teensaayil istireengizii isaa ogeessonni warra konistiraashiniin jiranitti teessi gochuu hin danda'anii amma as keechaa bahee as taa'ee olmost akkuma bulukeettiin kun turuu qaba. Turuu qaba fuutee gosan hojii irratti itti galchuu hin qabdu. Bulukeettuma kaan akkuma itti oomishnee itti fayyadamu san guyyaa daqiiqa haga sa'aatii 6 turuu qaba saniin booda itti fayyadamuu danda'ama jechuudha. Kanaaf istireengizii isaa kanuma akka bulukeettidhaan olitti malee gadii miti jechuudha. Kan irraa hojjenne maalidha biyyee suphee ittiin oomishan suphee oomishaalee supheen jiraniiti. Suphee san kan baay'inni godhu jira biyyee ammasitti argitan adiin kun hin jira. Isaa fi biyyee suphee san walitti makneet isaan makaan lamaan kan hojjetamu jechuudha. Kun immootu bakka hundattuu biyyee argamu waan ta'eef karaa galteetiin wanti rakkasullee jiru jechuudha. Maashinichi akkuma asitti argitanii jenereetara qaba. Aga humna isaa aga kilowaatti 6 kan sochoosu. Amma maashinitti argitan kun ulfaataadha, baay'ee ulfaataadha. Fuutee makiinaa irra gochuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Garuu tokkoon paartii isaa ni hiikama. Bilooyidhaan walitti hidhamee jechuudha. Tokkoon isaa asii fuutee yoo bakka Finfinnee deeman jette yookiin immoo Wallagga deeman jette Gujii Booranaa deeman jette tokkoon isaa waan asirra jiru kun hundumsaatu kan hiikamu jechuudha. Kan biyya alaatii galu inumaayyuu bifa fooyyessuu danda'uutiin waraabne jirra jechuudha. Amma gara fayyadamtootaatti darbaa jira jechuudha. Kunis guddina teekinooloojiin sirna balaa taa'uu keessatti argisiisee waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa. Sadarkaa kanarra geenye jira. Yeroodhaaf karoora mootummaa naannoo Oromiyaa irratti hundaa'uudhaan teekinooloojii kana haga 75 kolleejjiin keenya akka baay'isu nuu kennamee jira. Kuni ka'umsaaf waggoottan dhufuuf yeroo dhufuutti kana caalaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bal'inaan barbaadama waan ta'eef jalqabaaf 75 isatti aanu garuu kanaa ol kan deemnudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa qofa miti. Mootummaa naannoo biraa naannoo Beenishaangul Gumuz irraallee dhufanii fedhii argisiisanii jiru. Bitachuuf baay'inaan akka barbaadan sochii adda addaatu jira. Mootummaa naannoo Oromiyaa alallee fedhiin ol guddachaa jira waan ta'eef lakkoofsa haga kanaa jechuu hin dandeenyu. Haga baadiyyaan keenya hammayyoomutti itti fufachuudha.